Yaa warra harka dhiigaa warra ijoollee teenna dhiiga dhangalaaftanii inni ijoollee teenna dhangala'ee hin hafu gaaf tokko hin baaftanii gaaf tokko hin baaftanii gaaf tokko hin baaftan. Gaafa shira xaxaa turani sagaluma isaaniyyuu kan marroo fi gorsaa isaa yeroo isaan waliinaa isaanii qabsoo gurgurachuuf karoorfatan bukkee ture. Marroon akka miidiyaadhaan haasa'anii waraana Oromiyaa guututti ijaare akka jedhan kana sun kijiba. Dhuguma marroon waraana kutaalee Oromiyaa keessa jiran quba qabaatan tanan anatu miidiyaa irra taa'ee kijibduudha jechuudha. Waraanni giddugalaa akkamiin akka ijaarame, waraanni Arsii jiru kallattii hundumaaniyyuu akkamiin akka ijaarame marroon quban qabu. Waraanni giddugaleessa gaafa nama torba ta'anii jaalsanyifaan dhufan irraa sirriitti quba qaba waan ta'eef jechuudha. Hariirooyyuu wajjin hin qabu. Hariiroon inni qabu keessayyuu ifaan ifatti sirriitti kan isa beeku waggaa sadii as Piippi faana fi Jawaar Mohaammed faana hariiroo uummatanii kan deemaa turan jechuudha. Akka fakkeenya takkaatti kallattii hundumaan waraanni babal'achaa yeroo ture marroon ammoo waraana diigaa ture. Fakkeenyaaf kan akka Matakkal, kan akka Jimma jiru, Wallagguma keessattiyyuu kan akka Faqqadaa, kan akka Eebbisaa hunduma isaanii qoqqoodaan rukutaa ture jechuudha. Qawween marroo diinatti dhokee kan jedhu as ba'ee afaan guuttatee haa dubbatu. Jaaliin kaarruffaantiyyuu akkamiin akka mormisaa faannoon murte uummanni Wallaggaa fi warra Guduruu maaliif faannoon akkamiin akka seente goote jaalmooyiin maaliif ajjeefame jaalmooyiin osoo gara Wallaggaa jiraate faannoon akkasiin seenti moo jaal tokkummaan akkamiin akka ajjeefame jaal Kamaal Eebboo akkamiin akka ajjeefame jaallan qaqqaaliin jaal Magarsaan inni Gujii bahaa jiru akkamiin akka ajjeefame badhoo maal akka jedhan kun hundumtiyyuu akkamiin akka caasan isaan diriiree Dambaliin ni beekaa haasa'uun irra deebi'ee haasa'uun nan barbaachisu waan ta'eef jechuudha. Yaa warra harka dhiigaa warra ijoollee teenna dhiiga dhangalaaftanii inni ijoollee teenna dhangala'ee hin hafu gaaf tokko hin baaftanii gaaf tokko hin baaftanii gaaf tokko hin baaftan. Nama sadiidha ispeesifikaali kan maqaan dhawan. Marroo Dirribaa jireenyaa guddataa Ejersoo nama jedhaman sadan ijoollee ganda tokkooti ijoollee loqoda tokkooti hiriyoota. Jara kanaa horroon ripirezentiin goone ummati horroo bakka nu bu'aan jenneen jara kana. Wallaggi haa turu horroo ganda dhalooti isaanii ripirezentiin godhanne jechuudha. Warra hawaasa walitti naqu loqodaan gandaan warri walitti naqxu kunii ummatuma horrooyyuu bakka hin buutu Wallaggi illee haafu Wallaggi bal'aadha kutaa 4 qaba. Wallaggi lixi jira baahii jira qeellama Wallaggaa jira Horroo Guduruu Wallagga jira. Wallagguma kana afran isaa isuma Horroo Guduruu illee bakka hin bu'anii jarri kun. Guyyaa lama hin bulanitu amma jireenyaan horrootti hin galle guyyaa tokkotu achi dhaqe galgaluma isaa galaafatti. Warra akkasii ilaaltanii uummata Wallaggaa irratti hin duulinaa. Namni isaan bakka buufate hin jiru. Uummata Wallaggaa kan saamee ajjeesaa jiru jaruma kanaa. Qabeenya Oromoo kan saamaa jiru jara kanaa. Maatii ijoollee kan fixaa jiru jara kanaa. Qabsaa'ota warra qabsoo laalee dirree deeme warra Kajaal Booruufaa Roobaa faa tokkichoo faa kan fixe jaruma kana. Yaa warra harka dhiigaa warra ijoollee teenna dhiiga dhangalaaftanii inni ijoollee teenna dhangala'ee hin hafu gaaf tokko hin baaftanii gaaf tokko hin baaftanii gaaf tokko hin baaftan. Waggaa 6 waggaa 5 kana dura waraana bilisummaa Oromootiin maadhee taatee jedhee diinni dhaabbataan dura diina dhaabbataan nuti hin qabna jennu sun haqee rukutaa ture. Har'a immoo waldhabdee waraana gidduutti uumameen gaafa immoo waraanichi hundi deebi'ee uummata kana gaaga'u inniyyuu amma ogumatti saba kana bilisoomsaa osoo Finfinneerra biyya kana buqqaatee badde egeree biyya kana akkam goof deema hoo jenne ani hin beeku. Kun xiinxaluun na xuffaata jechuudha akka nama siyaasa nu bannee tokkotti na xuffaata. Maaliif jennaan har'a yeroo maadhee taatee har'a yeroo si nyaachisutti har'a yeroo uummanni kun irraa sooratutti yeroo uummata kana keessa yeroo dhookattutti uummata kana kan akkasitti daraba. Yeroo biyya kana dhuunfatte immoo akkuma ani shiftaa mataa keessan buusatte adda durummaan osanuma gochuu deemtaa jechuudha. Yaa warra harka dhiigaa warra ijoollee teenna dhiiga dhangalaaftanii inni ijoollee teenna dhangala'ee hin hafu gaaf tokko hin baaftanii gaaf tokko hin baaftanii gaaf tokko hin baaftan.
isin lubbuu hirtanii laal warra lubbuun hirree isin galaa jirtanii maal jettanii himture warra lubbuu hin jirre warra lubbuun hin jirre warra lubbuun hin jirre warra lubbuun hin jirre. Dhiiga murattuu faayoo dhiiga murattuu faayoo dhiiga murattuu faayoo lafatti gannaaytanii maaliif battanii galtuu gurgurattanii kaayoo gurgurattanii kaayoo gurgurattanii kaayoo. Bagana kan dhuftanii ummata keenyaa lafa jigee maal daawwattoonni hordoftoonni lafa jigee maal teennaa sagantaa jabanaa dhiini ijoollee teennaa lafa jigee maal teennaa. Har'a sagantaa nuti akka irratti mari'annuu fi hawaasii Oromoo akka irratti mari'atuuf kan qabannee dhufnee qabxiilee lamaan sadan tokkodha. Tokko shira waraana giddugalaa irratti deemaa jiru, lola waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugalaa irratti banamee jiru kan ilaallatu ta'a. Kan lammaffaa ibsa waboon zoonii giddugalaa baasee wal qabatee qabxii akkamiitu ibsa waboo zoonii giddugalaa keessatti hammatamee ka jedhu ilaalla. Ka sadaffaa waa'ee miidhaqanii irratti saamicha waraanni marroo bobbaasee fi piipiin uummata miidhaqanii uummata giddugalaa irratti raawwachaa jiran ilaalla. Ka sadaffaa jaarmiyaan abaa'oo waboo ka jedhamu jaarmiyaa mufattoota OPDO ta'uu fi OPDOdhaan aanamuusaa keessumaa jaarmiyaa idil addunyaa abaa'oo waboo jedhee ka dhaabate sun uummata OPDOdhaan qabamuusaa. Hooggantoonni biyya alaatti muudaman, hooggantoonni biyya keessa jiran, warri caasaa abaa'oo waboo keessa jiran irri guddeessi warra OPDO wajjin dalagaa ture, warra harka dhiigaa, warra gumaa, warra nu dararaa ture, nu saamaa ture, nu fixaa turetu amma hooggantoota abaa'oo waboo ta'ee as ba'ee jirachuudha. Sun siyaasa Oromoo keessatti maal agarsiisaa keessumaa waraana bilisummaa Oromoo dhiiga isaa laachaa jiru irratti qoosaa akkamiitu deemaa jira waan jedhu waliin ilaallachuudha. Qabsoon Oromoo erga gurguramee waggoota keessaayyuu ifaan ifatti waggoota 3 lakkoofsisaati kan jiru. Egaa akka waliigalaatti akka miidiyaarraan haasaamee ololli ololamu kanaa miti. Wanti lafa jiru jechuudha. Baay'inaan akka nama takkaatitti maaliif qabsoon Oromoo kun akkamiin waggoota hanga akkanaa akka lakkoofsisee fi keessaayyuu immoo 2018 akkamiin akka karaarraa maqee wanta beeknuuf dhaloonni kun qabsoo keenya eegganna jennee 2018 waraanna akkuma dirreetti hafeen eegallee jechuudha. Akka nama takkaatti kallattii hundumaan iyyuu isa miidiyaarra jirus isa lafa jirus itti dhiyeenya waraananis hordofaati kan hin ture jechuudha. Ani gaafa yeroo tokko uummanni Oromoo iyyuu harka rukutuun alatti qabsoo isaa lafarratti hordofee beekaa yookiin hordofaa jira. Akkaataa qabsoon keenya gufachaa as gaheerraa waa baratee dhaloota jiiree jennee waan sana hundumarraa baratee qabsoo isaa eeggachaa jira kan jiru isaan gaaffiidha yeroo tokko jechuudha. Marroo fi gorsaan isaa garee mataa ofii erga ijaarrachuu eegalanii bubbulanii jiran jechuudha. Caasaa mataa ofiiyyuu biyyoota alaa fi magaalota Oromiyaa guutuu dirree guututti kan diriirsan jechuudha. Caasaan diriire kun immoo akka nama dhuunfaa takkaatti kan hin fudhadhu yeroo wayyaaneen aangoo qabattu OPDO Oromoo keessa qindeeffattee ijaarratte jechuudha. Amma immoo PP'n isheen aangoorra jirtu abaa'oo waboo jedhu kana akka OPDO sanitti ijaarratte natti fakkaata yeroo tokko hojii isaaniitirraa yeroo hubadhu jechuudha. Kanaafi gaafa shira xaxaa turan sagaluma isaaniiyyuu kan marroo fi gorsaa isaa yeroo isaan waliinaa isaanii qabsoo gurgurachuuf karoorfatan bukkee ture. Maaf sanirra jetteen yeroo baay'ee miidiyaatti isaas beekan hin dubbadhu jechuudha. Kanaaf caasa mataa isaanii gaafa diriirfatanii hooggantoonni kun quba waan qaban natti hin fakkaatu. Maaliif haasaa yeroo tokko marroo fi jaalsanyiin waggaa 3 dura natti fakkaata haasaan irratti hundumaan iyyuu odaa ture marroon. Sanirraayyuu jaalsanyii qofaan dubbise jaalsanyiis immoo achumarraan odanii ture jechuudha. Erga yeroo saniiti marroon akka miidiyaadhaan haasa'anii waraana Oromiyaa guututti ijaare akka jedhan kana sun kijiba. Dhuguma marroon waraana kutaalee Oromiyaa keessa jiran quba qabaatan tanan anatu miidiyaarra taa'ee kijibduudha jechuudha. Waraanni giddugala akkamiin akka ijaarame, waraanni Arsii jiru kallattii hundumaan iyyuu akkamiin akka ijaarame
marroon quban qabu. Waraanni giddu galeessa gaafa nama torba ta'anii jaalsanyifaan dhufan irraa sirriitti hin quba qaba waan ta'eef jechuudha. Hariiroo iyyuu wajjin hin qabu. Hariiroon inni qabu keessayyuu ifaan ifatti sirriitti kan isa beeku waggaa sadii as Piippi faana fi Jawaar Mohaammed faana hariiroo uummatanii kan deemaa turanii jechuudha. Akka fakkeenya takkaatitti kallattii hundumaan waraanni babal'achaa yeroo ture marroon ammoo waraana diigaa ture. Fakkeenyaaf kan akka Matakkal, kan akka Jimma jiru, Wallagguma keessattiyyuu kan akka Faqqadaa, kan akka Eebbisaa hunduma isaanii qoqqoodaan rukutaa ture jechuudha. Qawween marroo diinatti dhokee kan jedhu as ba'ee afaan guuttatee haa dubbatu. Maaliif caasaa sooshaal miidiyaadhaan ol kaasanii dubbachuu waan ijaarrataniif sooshaal miidiyaan rasaasa caalaa humna waan qabuuf sanitti fayyadamanii ol guddisaa waan ta'eef jechuudha. Jawaar Mohaammed gaafa mana hidhaati bahu maaliif akka Keeniyaa deeme? Jawaar dura immoo Keeniyaa eenyu ture? Baaca Dabalee maaliif Keeniyaa deeme? Alamaayyoo Katamaa faanti hiriyoonni gorsaa marroo faan maaf Keeniyaa deemani? Waraanni kibba jiru mootummaa Keeniyaa eeyyamatanii maaliif dirooniin Keeniyaa seenuu hin danda'amu? Dirooniin mootummaadha waan jedhameef waraana sololoo jiru rukutuudhaaf mootummaa Keeniyaa faana waliif galuuf turan jechuudha. Sun akkamiin akka cabesse sirriitti hin quba qaba waan ta'eef jechuudha. Achirraa kaasanii lixa keessatti guutummaadhaan bakka 7-8tti erga rukutee uummata illee rukutanii fixaniin booddee gara giddu galeessatti kanas deemame jechuudha. Amma sadarkaan jaalsanyiffaantitti dubbataa jiran kun sadarkaa isa dhumaa qabsoon karaarra maqee deebi'uu hin dandeenyerra gahameeti kan jaalsanyiffaan gadi baanii dubbatan jechuudha. Oromoo qabsoo keessan irratti furmaata guddaadha kan jedhe. Maaliif jaalsanyiffaantii irra deddeebiidhaan marsaa furii olsi isaan irratti rukutamaa ture jechuudha. Jaalsurrubbee mataa kootiin iyyuu dubbisaan ture. Lakkii wanti kun shira duuban qaba. Akkuma lixatti wal qoqqoodanii waraana Faqqadaa, waraana Eebbisaa jetta gaafa Faqqadaa cabsanii Eebbisaa fa'aa fayyadamanii gaafa Eebbisaa fa'aa cabsan shurrubbee fayyadamanii gaafa shurrubbee cabsan akkuma qeerrensoo fa'aa fayyadaman sanii giddu galeessatti illee sana gochuudha kan barbaadan. Sababbisanii fi marrooni yeroo baay'ee gadi ba'ee kan dubbatu qeenxe isaatiin malee hooggantoota walii galaa faana guyyaa tokko mari'atee akeeka kaayyoo fi walabummaa Oromiyaa jedhamtu sana mari'atee hin beeku. Yoo mari'atate aanatu kijibduudha. Maaliif itti dhiyeenya wanta sirriitti quba qabuuf jechuudha. Yeroo baay'ee hooggantoonni kallattii hundumaan jiru rakkoo jiru akka furuudhaaf irra deddeebiidhaan gaafachaa waan turaniif jechuudha. Sana dideeti gorsaa isaa qabatee Jawaar fa'aa Abiyyi faanaa impaayiratti akkamiin akka suphanii impaayiratti akkamiin akka ijaaranii sana dubbatan. Biraanuu Juulaa dubbatee jira mataan isaa gadi ba'ee gaafa Taanzaaniyaadha galanii akki nu itti keessaa wal barsiisaa turree fi akka Taanzaaniyaatti agarree garaagarummaa guddaa qabaa jedhe. Maaliif hooggantoota zoonii hunda irra addatti mari'achaa turanii jechuudha. Gaafa Taanzaaniyaa deeman kan cabse hooggantoota kibba jiran Jaal Gammachuu faana kan deeman Jaal Jiroo fa'aadha jechuudha. Kan marroo fa'aa qaanessee bira deebi'anii. Sababbii isaanii fi kallattii hundumaan iyyuu qabsoon gara hooggantoota ABO'tiin ABO cabsuudhaaf kan ijaarame. ABO jechuun OPDO lammaffaa PPF dirree qabsoo jirtudha jedheen fudhadhaan karasiin maaliif akkaataan shirritti xaxamaa baay'ee bal'aadha. Sa'aatii dheeraa fudhachuu danda'a. Maaliif tokko tokkoon isheedhaa hordofaan ture waan ta'eef caasaa isaanii keessayyuu guddicha keessayyuu naan ture. Gaafa garuu ani nama akkamii akka ture Arraata Biyyoolessa Oromiyaa yookiin duraanii Fatiin kan qabdu harree maanii kan jettu takkaan turte hanga ajjechatetti kan irratti murteeffame jechuudha. Maaliif akkamiin akkan hordofaa ture gaafa baranii jechuudha. Hunduma isaanii hanga jireenya gorsuma marrootti iyyuu dubbachaan ture. Akkaataan ammatti deemtanii sagaleen kee akkaataa jiruuni kallattii deddeemaa jirtan kun sirrii miti. Oromoof qabsaa hin jirtan karaarra maqxanii jirtan gaafan jedhee dhumarratti garuu bilookna godhe jechuudha innumti deebisee mataasaa. Gara baay'ee taaksii boorsifaadhaanis kallattii hundumaan iyyuu jaarsolii waamne namoota gurguddoo dirreedhaas kallattii afraniin jechuudha dirrumarra. Waraana dirree jiru waamne isuma gorsaa marroo waamne hunduma isaanii walitti finnee rakkoon jiru kun akka hin babal'anneef akka furamu gochaa turre. Garuu sana yeroo gaafannu didameeti marsaa sadaffaa olola hamaa tokko shurrubbeen marsaa duraa yoo dhufu
waraana giddu galarraa aga maal akka godhee uummatarraa qabeenya akkam akka saame uummata akkamiin akka dararee deeme hundumti quba qaba. Marsaa lammaffaas gaafa dhufan akkasuma marsaa sadaffaas gaafa dhufan akkasuma jechuudha. Gaafa marsaa sadaffaas garuu kallattii hundumaan olola guddaa tokko kan qindeessan mataansaa Gorsaa Marroo miidiyaa FB isaa abaa woboo jedhu tokkoon ololaa ture. Gaafa jala irraa gadi deemnee guyyaa lama waan akkasii nutti fudhatee yeroo laallu FB sun FB isaa ture jechuudha. Maaf akkas gootaa jennaan bakka dhiifama maal akka jedhutti deemame jechuudha. Kanaafiyyuu barreeffama Jawaar Mohaammed mana hidhaa taa'ee peejii 14 barreessu tokko yeroo dubbistani sanuma hojiitti kan hiike Gorsaa Marroodha jechuudha. Kanaafi Marrooni hooggantoota zoonii jiran hunda wajjiniin erga gargar bahee waggoota 3 oliidha kan lakkoofsise. Hariiruma isaaniiyyuu hin qabu. Waraanni giddu galeessaa gaafa cibraarra jiran kan balleessuudhaaf deemanii jechuudha. Gaafa Jaalsanyii fi Jaalabdii dhugaasaa inni kaaba shaggar jiru waraana giddu galaa ijaarsisanii hanga duukameetti lolchiisaa turanii isaan achumaan iyyuu gara shawaa baatiin wal fuuldura dhaabanii rukuchiisaa turanii jechuudha. Akka saffisaanii duukame yeroo seenuu rifatanii jechuudha. Kanaaf Marrooni waraana diigaa ture yeroo Jaalsanyii faanti ijaaraa jiranii jechuudha. Kanaaf Marrooni waraana ijaaree hanga kana leenjisee as baase kan jettu tokkittiin humna qabaattee isa lafarratti jiru miidiyaarra ishee olii gadi of ololan tanaa miti ragaa qabatamaa lafa jiru ijaaree eeyyeen bakka akkanaatti yoo jedhani anatu kijibduudha lafee jaallaniitiif dhiiga jaallaniitiif dhiiga uummata Oromooti irratti natu qoosee jechuudha. Marroon fi Gorsaan isaa bibbifaanaadha kan hojjechaa turan ammas kan hojjechaa jiran isuma jechuudha. Keessa darbeeyyuu paartii Oromoo guddicha ijaarraa jedhanii Profeesar Mohaammed Hassan fa'aa akkuma amma jiran kanatti jechuudha. Isaan dabalatee hundi isaanii warri har'aa caasaa ABO keessa jiran kun marti isaaniiyyuu irratti kan argaman san keessa kan hin jirre ABO jarmiyaa ABO jedhu qofatu keessa dhabame yeroo sanitti. Kun maaliif ta'a gaafa jennuun Oromoon tokko akka hin taane gochuuf deemtanii haga jedhamee duulli hamaan gaggeeffamutti warreen miidiyoota san baasanillee miidiyaa saffaa haga guban itti ga'anii jechuudha. Maaliif ragaa qabatamaan lafa jira waan taateef jechuudha. Kanaafi kallattii hundumaanii uummata lixa jiru dararanii mootummaa caalaa jaaliin kaarruffaantiyyuu akkamiin akka mormisaa faannoon murte uummanni Wallagga Bahaa fi warra Guduruu maaliif faannoon akkamiin akka seente goote jaalmooyin maaliif ajjeefame jaalmooyin osoo gara Wallagga Bahaa jiraate faannoon akkasiin seentimo jaal tokkummaan akkamiin akka ajjeefame jaal Kamaal Eebboo akkamiin akka ajjeefame jaallan qaqqaaleen jaal Magarsaan inni Gujii Bahaa jiru akkamiin akka ajjeefame badhoo maal akka jedhan kun hundumtiyyuu akkamiin akka caasan isaan diriiree dambaliin iyyuu ni beekaa haasa'uun irra deebi'aa haasa'uun nan barbaachisu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf isa Wallagga keessatti godhanii uummata fixanii gandaaf lagaan hanga Wallagga Horroo Wallaggaayyuu bakka torbatti addaan qoqqoodanitti gaasanii giddu galeessa irratti fiduu barbaadan amma. Garuu giddu galeessi immoo akka Wallagga keessatti godhasanii miti. Gosa jedhamu wayiitu jira jechuudha. Baay'ee cimaa kuni. Isa lixaa gaafa dubbachaa turretti maaltu sin galchee uummanni akkasiin dhumuun jaallan akkasiin dhumuun gootummaadha Wallaggi goota siin jedhan jechuudha. Anaaf sun gootummaa miti gadhummaadha. Gootummaan anaaf gaafa uummata ofii baratanii gaafa jaallan isaanii seeran qabanii adurree yookiin saree ilmoo ofii nyaattu jechuudha Marroon anaaf gabaabumatti. Kanaaf iyyuu giddu galeessa irratti wanti godhaa jiran amma uummata akkuma lixatti godhasan ajjeesanii qalanii fannisanii mana isaanii gubanii qabeenya isaanii saaman kuni amma gara uummataa waan darbaa jiruu fi gosa kana lamaan gargar akka walitti jabeessu lola walirraa hin cinne wayii garasitti akka fulla'u taasisaa jechuudha. Kanarratti uummanni lixa jirus uummanni giddu galeessa jirus nama tokkoof namoota qeenxedhaaf jecha uummanni hanga kanaa walitti akka hin buuneef hatattamaan rakkoon jiru akka furamuu fi qabsoon amma godhamaa jiru kan Wallaggaaf kan Shawaa maal jedhan kanaa miti. Qabsoo Oromooti. Jaalsanyiin Oromoof qabsaa'uuf bee malee Wallaggaaf yookiin Shawaadhaaf miti. Qabsoon akka waliigala Oromooti. Qabsoo kanatti immoo kutaa hundumaa keessayyuu uummanni dhumatee jira, jaallan dhumatee jira, qabeenyi barbadaa'ee jira. Kanaaf akka Oromootitti qabsoo isaa akka 2018 harka rukutee gurguruu osoo hin taane akka 1991 sanitti gurguruu osoo hin taane qabsoo fi baraarachuudha jechuudha. Kanaaf wanti amma jiru kuni waraanni lixa jiru diigamee jira. Dura kan Matakkaltu diigamee, achumarraan kan Jimma jiru diigamee,
achirraan kan matakkal lixa jiru amma guutummaadhaan yoo xiqqaate amma saan haasaa jiru kana marsaa torbee kana keessa marsaa afuraffaadhaaf waraana 100 oli kan galuutti jiru. Kijibduu mitaan maaliif dhiigaaf lafee jaallaniitiin kakadhe waan ta'eef kijiba haasa'uun barbaadu jechuudha. Lakkii yoo jedhan immoo ifaan ifatti waan mul'atudha jechuudha. Kanaaf waraanni lixa jiru diigamuutti kan jiru. Isa walloo jirus yaalanii turanii isa argee jiru laalanii turanii isa arsii jiru yaalanii turanii addaan bakka lamaatti qoqqoodanii wal fuuldura dhaabanii caasaa diinagdee yeroo diriirsanii isa dhumaa waraananis ololaanis dadhabanii diinagdeedhaan waraana keessaa waraana giddu galeessa kanarraa kutanii harka kennachiisuudhaaf yeroo yaalanidha jechuudha. Kanaafiyyuu waan baay'eetu taamaa as gahee amma garuu isa dhuma waraanni giddu galaa waan danda'uun humna isaati oli kallattii geengoo ta'e keessatti gamanaanii Amaaraan hidhattee akkuma jirtu inni agartu mootummaan humna qabu giddu galeessa irraa qaba. Giddu galeessa jechuun handhuura utubduu biyyatti waan taateef waraanni as jiru kuni guutummaa isaa ofirraa dhorkaa as gahee jechuudha. Amma garuu humna uummataa barbaada. Rakkoon jiru keessoon hiikkachuu darbee jira jechuudha. Baay'ee yaalanii baay'ee mannu gochaa jiran. Kanaafiyyuu rakkoo kanarratti Shawaa Wallagga maal osoo hin taane amma ijoolleen marroo jettee iyyitu kunis booda xurii seenaan xuriin iyyuu kun akka Wallagga marroon gootama nama jette kana xurii uummataa qulqulluu dhiiga isaa keessa yoggaa shanan kana keessatti bifa adda ta'een dhangala'ee lafeen isaa boba'ee dhiigni isaa lolee kana xuruu kana akka isaan irratti hin gooneen fedha waan ta'eef maaliif xurii nama qeenxee fi namoota muraasatiin Wallaggi guutiin qabsoo Oromoo isaantu gurgure akka jedhamee maqaan isaanii xuraa wanta hin feeneef kanaaf iyyuu qabsoo Oromoo baraaruudhaaf birmannaa uummata Oromoo gola hundumaan barbaada waan ta'eef sagantaa fuuldura kana hooggantoonni olaanoon jaalsanyis ta'uu danda'a hundumtiyyuu irratti argamu kan qophaa'ee taaksii foorsidhaan karaa qophaa'een irratti hirmaadha. Rakkoo qabsoo Oromoo dhiigaaf lafee qaroowwan uummataa qeef qabeenya waan waggaa 5 keessatti dhala namaayyuu miti bineensi hin taane kana baraaruudhaaf tokkummaa Oromoo hundaaf barbaachisa kuni. Dhimma gandummaas miti, dhimma marroo xiqqeessuu, dhimma jaalsanyii xiqqeessuu osoo hin taane, dhimma lafee, dhimma dhiigaa, dhimma biyyaa, dhimma Oromoo, dhimma Oromummaati. Santuu baduuf deema. Qabsoo nama jirtu kun cabde taanaan immoo waan kaartaa bahee jiru, kaartaa abiifaan baasanii as baa jiran hubachuun ni danda'ama jechuudha. Santuu hojiirra oola waan ta'eef sana baraaruudhaaf uummanni Oromoo kallattii jiruuni. Shawaaf Wallagga osoo hin taane qabsoo fi baraaran jedha. Baay'een isinitti guddise dhiifama guddaa nama of galchaadha. Gubbaan haasa'ee akkaataa shirri xaxameen eenyu akka ajjeefame akkamitti akka ajjeefame uummanni akkamiin akka ajjeefame waraanni akkamiin akka ajjeefame guutummaan olsan haasa'ee guyyaan lamaayyuu nan ga'u waan waggaa 5 waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu isheedhuma kan isiniin jedhu qabsoo keessan baraaruuf Wallagga Shawaa osoo hin taane marroon nama qeenxedha, sanyiin nama qeenxedha. Garuu qabsoo saba bal'aati sana baraaraadha. Sana haa baraarruun isiniin jedha. Galatoomaadha. Iddoon itti dogongore immoo na of kalchaan isiniin jedha. Wanti naasa'ee ragaa qabatamaa faanadha. Yoo ragaanis barbaachisa ta'e gadi baasuun ni danda'ama waan ta'eef jechuudha. Ulfaadhu ani irra guddeessi waanumti ani calliseefu waan qabatamaadha kan isheen haasaa turte. Isumaanuu beeku jechuudha baay'eensaa. Kanaafini akkuma uummati as jalaa nama tokkos haa ta'u lamas haa ta'u inni kaan sammuu micciiramaati inni kaan immoo dhugaan bakka jirtu barbaada. Kanaafini akkuma isheen haasoftuyyuu barbaade dhugaa dhaggeeffachuun ituma nama dhukkubu al tokko dhugaa dhudha'uun barbaachisaa taate yerootti argamtu fa'aa jira. Ituma gandummaan keessa keenya nu miidhee nu dhiibu ituma jaalalli nama wayii nu dhiibu. Jaalalli sun dhugaadhaan mo'atamuutu irra jiraata. Dhibeen gandummaa sammuun nu mooqu sunis dhugaadhaan dhimbiibamee gadi ba'ee sirraa'uutu irra jiraata. Waanuma dhugaa ani beeku haasofte jechuudha baay'eesaa. Akkatti waraanni naannoo Matakkalfaa diigame waan bal'aa jechuudha shirri yeroo sana xaxamaa ture. Kanuma yeroo dura kaasnee haasa'aa turre waan akkatti roobaa jaarroobaa fa'aa waan raawwatame jechuudha. Waan baay'ee isheen kaastee irri guddeessi waan anuu beeku jechuudha. Kanaafi egaa itti himu malee itti hin hidhanii
ammoo ergaan keenya ka guyyaa har'aa keessumaan sila sinittimee ajandaa qabannee dhufne keessa wanti deemaa jiru sa'amma harka dhukuttan kana caalaa fageessaa ilaalaa. Wanti mooraa qabsoo keessatti deemaa jiru amma gadi ba'ee uummata keessa seenaa jira. Uummata keessa takkaa seennaan immoo ba'uunsaa dikees fudhata. Jireenya jenereeshinii tokkollee fixuu danda'a jechuudha. Waan amma haasa'ame keessatti gandummaa argite yoo ta'e ilaalamuu qabdu. Sammuun keessan dhugaadhaan wal'aanamuu qaba jechuudha. Waan amma haasa'ame haqa Oromoon qabsichi keessa waan deemaa ture tokko tokkoon beekutu haasa'ame jechuudha. Warri sin bobbaasan illee dhugaa kana dhossuuf kaatu isaanumtuu dhugaa kana numa beeku jechuudha. Warri amma bobbaafamtanii bireen washti taatanii miidiyaa garaagaraa irra facaaftanii nama arrabsitanii hamilee nama tuquu yaaltan hooggantoomtumti keessan illee haqa kana beeku jechuudha. Haqa sanaaf wal dura dhaabachuu jira. Sinirraa nuti dhimma hin qabnu. Warra joon je'ee ergamee sin pipe jechuun akka bishaan daddabarsa keessa tuubboo fayyadaman jechuudha. Tuubboo sanarraa aajaan qabnu nuti. Warra sin bobbaasudha. Giroon keenya warra mataa shiraa wajjin jechuudha. Isaan dura kanaaf sodaatu kanaaf nurratti sin ergu jechuudha. Maaliif nama kana maaliif sagantaa kana maaliif abalu irratti bobbaaneedha gaafadhaame sinitti himan. Beektuu nama kanadha gaafadhaa. Sinitti himan jechuudha. Beeku isaan. Waan ta'aa jiru waan beekaniif dursanii wallaalota akka keessan bobbaasanii hawaasa joonjessaa jiru jechuudha. Kanaaf dhaabadhaa of ilaalaa hooggantoota keessan gaafadhaa bakka dhugaa dhaabadhaa. Uummata kanaaf febarii ooluu barbaaddu yoo ta'e dhuguma dhugaadhaan qabsoo jaallattu yoo ta'e bakki dhugaan irraa maqxeetti akka isheen deebitu falma uummata Oromoo waan boqochiisu irratti hojjedhaa. Waan kaayyoo jalqaba uummati Oromootti dararame galmaan ga'uu irratti hojjedhaa malee garba nama dhuunfaa ashkarii nama qeenxee taatanii siinis itti gaafatama seenaa ijoolleen keessanis akka isinitti saalfattu hin godhinaa. Egaa wallaalummaan immoo beekumsaan fayyaa odeessaan fayyaa odeessaaf beekumsa immoo haga dandeenyu waan beeknu waan arginu waan ilaallu irraa isinitti qicaa deemna. Inuma fayyitu warri wallaalummaa warri shiraa immoo inuma rukutamuun badu jechuudha adda hin doobsade. Bilisa itti fufi. Hayyee waan dubbattan irraallee ammas ittaan suudhaanii waraanni akkuma itti fufetti jira. Uummanni Oromoo callisuun hin qabu. Dhukaasni hedduutti darbatamaa jiru. Guyyaa har'aallee waan itti oole quba qaba. Hedduutti uummanni illee miidhamaa jira. Isaan gama lamaanii kan baatan rasaasa bishaan miti. Isaan wal miidhanis rakkoo hin qabdu. Dhugaan qulqulluu galgala galti. Uummata keenya baay'ee miidhamaa jira hedduutti jechaadha. Baay'ee dararaa guddaatu irra qaqqabaa jira. Karaa qawweenis, karaa qabeenyaanis, karaa halkaniif guyyaadhaan illee ciisuutti hin jirani. Qabeenya isaanii irraallee hojjechuutti hin jirani. Saatichi saatii hojiitti jirudha. Kanatti callisuu hin qabnu. Oromoon kutaan 11tti dammaquu qabdi. Yakka guddaa dalaganiiru uummata Wallaggaa irratti jechuudha. Akka uummati Wallaggaas uummata Oromoo obboloota isaa kaanii wajjin akka inni wal dhabuu waggaa 30 hojii guddaatu hojjetame. Marroon sanumatti jira. Waraana baasu kana uummata Tuulamaa dhaqaa rukutaa jedhee baase. Sanammoo Wallaggatti ergate miti Marrooti ergate. Sun immoo bubbulee Maccaaf Tuulamaa walitti naquutti ce'a. Sanatu dhaabachuu qabaa. Uummati Oromoo gandaan ilaalchaan amantiidhaan utuu wal hin qoodin warra gandummaa summii gidduutti facaastu akkuma biyyiin balaaleffatu hattuu ganda keessa dhokottee kun ofiisaa Ugaandaa marqaa nyaachaa deddeebi'aadha manaasaa wajjin bulaa gaafatti tolu Sudaan kibbaa keessa jiraachaa gaafate miilli keemmoo dirree gadu leenjeettee walitti qabdee haasaa olola odeessaa. Bilbilaan uummata qabsoof dirree irratti gandaan walitti naquun hin ta'u jedhee dura dhaabachuu qaba jechuudha. Yoo didames wanti kun inuma calala. Warri har'a garuu ganda maqaa dha'attanii
abaluun maqaa dhaattanii ganda biraa arrabsitan, ganda biraa irratti duultan gaabbuun inuma dhufte jechuudha. Warri 2008 ganda irratti duulaa turan har'a hafuurri isaanii hin jiru baay'een isaanii. Warri har'allee duultu xobbeedha iyyuuti. Suma sammuu isaanii akkuma waraanaa ani sirna jedhee bireen wash godhee gad ergee warra asirraa gadi dudduttu kanaa jireenyaa guddataatu sammuu ishee bireen wash godhe jechuudha. Warra akkasii kuni siyaasa simbeettu waan ta'eef badaarra laalu garuu jarrumti akkasiillee hin gaabbite jechuudha. Warri tuu beekuu godhan warri siyaasa beekanuu gaabbaniiru. Warri gandaan deemee ijoollee fixee, warra hayyooti fixee, warri gandaan deemee ijoollee gootota fixee har'a hin jiran jechuudha. Warri kaan lubbuudhaan hin jiran, warri kaan siyaasuma keessa iyyuu hin jiran jechuudha. Har'as kanuma deemaa jira. Duulli ijoollee Tuulamaa walitti deebisuuf amma abdii faarsanii warri sanyii abaaranii baay'eedha birgeedii jireenyaan bobbaase keessa jechuudha. Waggaa 2 dura akkuma siliin jedhee qixxeema sadan isaanii itti duulaa turan. Warri har'aa abdii faarsu bor abdii nyaachuufis akkasuma ati hattuudha ganda Tuulama itti irratti bobbaate jechuudha. Waan sin dhibuu ijoollee gosa tokkootiin Tuulamaa arrabsaa abdii immoo jajjechuudha. Amma kanallee siyaasan beektu. Isa kanatu sirraa'uu qaba. Namni 2 nama 3dha ispeesifikaali kan maqaan dhawan. Marroo Dirribaa, Jireenyaa Guddataa, Ejersoo nama jedhaman. 3 ijoollee ganda tokkooti, ijoollee loqoda tokkooti, hiriyoota. Jara kanaa Horroon riipireezent hin goone. Ummati Horroo bakka nuu bu'aan jenneen jara kana. Wallaggi haa turu. Horroo ganda dhaloota isaanii riipireezent hin godhanne jechuudha. Warra hawaasa walitti naqu loqodaan gandaan warri walitti naqxu kuni uummatuma Horroo iyyuu bakka hin buutu. Wallaggi illee haafu, wallaggi bal'aadha. Kutaa 4 qaba. Wallaggi lixi jira, baahii jira, qeellama wallaggaa jira, Horro Guduruu wallaggi jira. Wallagguma kana 4 isaa isuma Horro Guduruu illee bakka hin bu'anii jarri kuni. Guyyaa 2 bulanitu amma jireenyaan Horrootti hin galle guyyaa tokkotu achi dhaqe galgaluma isaa galaafatti. Warra akkasii ilaaltanii uummata wallaggaa irratti hin duulinaa. Namni isaan bakka buufate hin jiru. Uummata wallaggaa kan saamee ajjeesaa jiru jaruma kanaa. Qabeenya Oromoo kan saamaa jiru jara kanaa. Maatii ijoollee kan fixaa jiru jara kanaa. Qabsaa'ota warra qabsoo laalee dirree deeme warra Kajaal Booruufaa, Roobaa faa, Tokkichoo faa kan fixe jaruma kana. Maatii isaanii kan darare warruma kana. Warri kun warra wallaggaafuu hin tolle. Uummati kutaa biraa hamtuu akkasii shirtuu akkasii ilaaltanii uummata wallaggaa irratti hin duulinaa jechuuttirra. Uummati wallaggaa fira uummata hundaati. Uummati wallaggaa qoshaashaa kanaadhaan riipireezent hin ta'u jechuudha. Warri shira bare, warri gandaaf ganda walitti buusee keessaa bu'aa siyaasaa argatu, warri amantaadhaan uummata walitti buusee keessaa bu'aa argatu ganda kamuu bakka hin bu'an jechuudha. Warri Tuulama keessa ta'anii wallaggarras nama wayitti maxxananii wallagga arrabsan kunis isaanis uummata Tuulamaa bakka hin bu'an jechuudha. Warri gandummaan mataa yaabe jiru ijoollee Tuulama keessa. Isaan kunis Tuulama bakka hin bu'an jechuudha. Warri shira uummata gidduutti xaxan. Ati salaalee, ati maaloodha. Warri jedhan OPDO keessa warri jiran baay'een isaanii akkasuma. Isaan kun illee uummata sana bakka hin bu'ani. Oromoon yoo tokkoome qofa galma ga'a. Waan har'a marroof jireenyaan gochaa jiran garuu uummata gandaan walitti deebisee wal ficcisiisuu irratti deemaa jiru. Waraana keessatti qofa saafu miti. Waraanaa fi waraana walii ficcisiisee dhaabata miti. Sadarkaa uummataatti akkuma kun OPDO'n warra lixaa dhufteedha, warra maalii dhufteedha itti ganda ilaaltee ijoollee warra laggaa ari'aa turte sanarrayyuu isa caalutti deemu jira. Waan waraanni marroo har'a miidhaqanii keessatti uummata irratti raawwachaa jiru yakki OPDO'n illee irratti raawwannetu raawwatamaa jira jechuudha. Jaalfiigaa jaala isaanii ajjeesanii akkuma faannoon morma qaltee ajjeestetu morma qalanii fannisan jechuudha. Rasaasaan ajjeesaniitu morma isaa fannisan jaala isaanii. Kun wallagga riipireezent gooteettee yoo iyyiitaaf ta'e
atuu diina wallaggaati malee uummata wallaggaa bakka hin buutu jechuudha. Uummati amma nama amma haasa'e gaafanni haasa'u akkan itti hubadhuun qaba'an. Warri garuu goota koo dhaqii lolii jettee gandaaf ganda ijoollee lixaa ijoollee maaloo jettanii warri gandaaf gandaan warra waraanni walitti naqxan kun sinni summii uummata wallaggaa diinni wallaggaa isini warra uummata gandaan walitti naqu. Suuraa ijoollee tuulamaa warra gadi baastanii gadi galagalchitanii arrabsaa ooltan. Isa tokko faarsitanii isa tokko arrabsitan. Isa tokkoon gootettanii isa tokkoon wallaalaa jettan. Isa tokkoon gantuu jettanii isa tokkoon immoo warruma kaayyoo tokkoon gadi ba'ee isa tokkoon immoo goota gootan sina diina uummata kanatti kan bitaa jiru. Jireenyaa warra akkasii ijaare. Diinni uummata wallaggaa jalqabaa jireenyaa fi marroodha. Uummata lixa wallaggaa gaafadhaa gidaamii keessa waan ta'aa jiru. Bakka mooraan bilisummaa Oromoo jedhee marroon bakka mooraasaa dhaabatee jiru uummata gaafadhaame waan ta'aa jiru.